Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti wanta nama kamiyyuu hin dhibne waan salphaadha. Garuu ammoo jechuudha warroonni waan kanarraa quban qabne akkamitti akkasiin fayyadamuu dandeettan jedhee qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa wantichi maal isinitti fakkaate bilbila keessan jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo tokko yeroo daawwataa jirtanitti suuraa viidiyoo sanirraa akkamitti akkasiin baasuu dandeettan asiin dura appilikeeshina isin barsee ture. Har'a ammoo jechuudha appilikeeshina malee akkamitti akkasiin ismaartifoonii yookiin ammoo bilbila koo kanaan wal fakkaatan fakkeenyaaf Samsung A30s fi akkasuma jechuudha A20 wantoota garaagaraa Samsung garaagaraa jechuudha fakkeenyaaf waa'ee Samsung irratti kan amma durachi godhee ture sirriitti adda baasee baadhee ture jechuudha. Kanaaf akkamitti akkasiin screenshot yookiin ammoo viidiyoo sanarraa suuraa bifa qulqulluu ta'e yookiin ammoo HD ta'een akkamitti akkasiin baasuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung hordoftan barnoonni keenyas tele chaanal keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan like godhaa hiriyoottan keessaniif qooda gaaffii fi yaada qabdan comment irratti nuuf katabaa isin jecha gama viidichaatti isin dabarsaa hamma xumuraatti daawwachuudhaan nafaana tura. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha duraan dursanii maal gootu gaalarii keessan galtu jechuudha appilikeeshinii tokko illee isin barsiisu al tokkoof gaalarii keessan ni galtu sana booda jechuudha viidiyoo barbaadan yookaan immoo viidiyoo suuraa irraa baasuu barbaadan sana irratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha erga viidicha irratti cuqaaftanii booda maal gootu asirratti jala kanatti jechuudha play viidiyoo jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu erga haala kanatti cuqaaftanii viidiyoon keessan haala kanatti isiniif taphachuu eegala erga viidiyoon keessan haala kanatti isiniif taphachuu eegalee booda maal gootu al tokkoof viidicha kanarratti haala kanaan kilikni gootu sana booda jechuudha asirratti mallattoo kan argattu jechuudha mallattoo akka gaalarii fakkeenya gaalarii erga argattanii booda maal gootu asirratti al tokkoof kilikni gootu sana booda jala kanatti haala kanatti isiniif baa jechuudha viidiyoon kun jechuudha viidiyoo kanarraa suuraan kun iddoon ani baase kun iddoon kun amma iddoon ani amma jechuudha irratti cuqaasee kun battaluma sanitti viidiyoo irraa suuraa naaf fuudhaa jechuudha fakkeenyaaf haala kana jechuudha iddoo kana akkuma isin agartan Eid Mubarak jedha jechuudha haala kanatti isiniif fuudha jechuudha yookiin ammoo suuraa irraa isiniif kaasaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti karaa salphaadhaan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan amma screenshot godhe yookiin ammoo suuraan amma kaasee jiru kana isinitti agarsiise al tokkoof asirratti isinitti agarsiisa sana booda dhiifama fakkeenyaaf haala kanatti as keessa jechuudha iddoo viidiyoon kun ta'a jechuudha ilaaluu hin danda'a jechuudha akkuma isin agartan suuraan kun ta'a jechuudha ni agartu jedhee yaada asirratti kun suuraan kunniin lamaanuu suuraan amma viidiyoo kanarraa baase jechuudha. Egaa viidiyoo kanarraa suuraa yeroo baaftanitti jechuudha viidiyoo kanarraa yeroo suuraa baaftanitti screenshot osoo hin ta'initti bakkee viidiyoo san qofa jechuudha fuula screen bilbila keessan guutuu osoo hin ta'in bakkee viidiyoo san qofatu yookiin ammoo suuraan isin barbaadan san qofatu bifa qulqulluu ta'een irraa isiniif ka'a jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti viidiyoo barbaadan irraa jechuudha suuraa fudhachuun karaa salphaadhaan bifa qulqullina ol'aanaa qabuun appilikeeshina tokko malee danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha viidiyoo kana daawwadhaati barumsa irraa argadhaa isin jedha hiriyoottan keessaniifis qooduu hin dagatina akkasuma jechuudha comment irratti yaada qabdan nuuf katabaa nu jajjabeessan jecha barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.